Yoyyaa akkam jirtu kabajamtoota teenna nageenya waaqaa bakka jirtan maratti eessinaa dhaqqabu. Har'a haqa jallatte yookaan dhugaa gadde tokko qabadhee isinii dhufeera. Hamma xumura qophii kanaatti nu waliin turaan affeerra kennam. Haqa jallate sunis eenyu duraa jallatee eenyutti jallisee eessa jedhu kan waliin ilaallu ta'am. Haqni jallates Dr. Caalaa Waataa Darasoo jalaan akka jallate nan arge. Dr. Caalaa Waataa Darasoo eenyu? Dr. Caalaa Waataa Darasoo waggoota hedduuf uummata biyya isaa nama tajaajilaa turedha. Akka fakkeenyaatti biiroolee mootummaa naannootii hanga federaalaatti tajaajileera. Bara 2010 irraa kaasee adoo inni gorsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee jiru tajaajilaa jiru pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa godhanii muudan. Yeroo inni gara yuunivarsiitii Bulee Horaa dhufu kanatti yuunivarsiitii qormaata adda addaa keessa ture. Rakkoo hannaa, rakkoon nageenyaa, hanni cimaan meeshaalee ijaarsaa dallaa dhabuu, yuunivarsiitichaa rakkoo karaa dhabamuu, laandiskeeppii, ibsaa mooraaf kan kana fakkaatan keessa tureera. Dr. Caalaan turtii waggoota 4 keessatti maa hojjate? Uummata Oromootii fi akkasumas yuunivarsiitii Bulee Horaatiif waan jedhu kan waliin ilaallu ta'am. Tokkoffaa irratti dallaa mooraa yuunivarsiitii kiiloomeetira 8.5 ijaarsisee xumursiiseera. Yeroo dallaa kana ijaarsisee xumursiisutti dallaa kana fakkummaa aadaa safuu seenaa qeera bokkuu hawaasichaa eeguun bokkuu itti godhuudhaan balbala mooraa yuunivarsiitii Salamaan irrattiyyuu bokkuu Oromoo kan gadaa paartii 5 bakka bu'u bakka garagaraatti bakka yuunivarsiitii seensuma xiqqaa fi guddaa irratti nama hojjechiisedha. Inni lammaffaan karaa asfaaltii mooraa keessaa fi mooraa fi magaalaa kan wal qunnamsiisu kiiloomeetira 7.5 hojjechiisuun seenaa yuunivarsiitii Bulee Horaa si'oolii keessaa baasee buna awwaara isaa keessaa gannaa dhoqqee keessaa baasee jijjiiruun yuunivarsiiticha kan barattoota ciccimoo filatanii itti dhufan taasise ture. Inni sadaffaan laandiskeeppii mooraa keessaa hojjechiisuun mooricha hawwataa fi magariisa akka ta'u taasiseera. Sababa tokkollee addaan hin qoodin, saba tokkollee osoo addaan hin qoodin barnoota digirii tokkoffaa haga sadaffaa babal'isuun barnoota iskoolaarii godinoota Gujii lamaan, godina Booranaa, godina uummattoota naannoo Kibbaa keessaa godina Gediyoo, Konsoo fi aanaalee akka Burjii, Amaaroo, aanaa Goomolee fi akkasumas hojjettoota biiroo naannoo federaalaa akka sadarkaa barnoota isaanii fooyyeffatan carraa baneeraa fi walumaa galatti waggaa 4 keessatti naannoo namoota 1526 barnoota isaanii akka fooyyeffatan carraa barnootaa akka argatan taasiseera. Dr. Caalaan hojii boonsaa dirqama lammii barsiisuu itti kenname baheera. Kanaaf seenaa cimaa uummata Oromoo Gujiif akkasumas Oromoo hundaaf nama hojjetedha. Akka Oromoo Gujiitti ilateenna bariisoo dukkallee lammaffaa arganne jedhaa ittiin boonaa turre. Shanaffaa irratti barnoota sirna gadaa indigenous knowledge isa jennu lafa qabsiisuu keessatti nama gahee leencaa taphatedha. Sirni gadaa sirnoota Habashaan kanaan dura nu jalaa balleessitee Gujiif Boorana biratti hafe ta'uun ni yaadatama. Isuma kanatti dimokiraasii dhugaa kana gosa barnootaatti as fiduun sadarkaa barnootaa gadaa digirii tokkoffaarraa haga PhD'tti nama yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti banee fi namoonni biraatti irraa fudhatanii kan akka yuunivarsiitii Mattuu Jimma biyya keessatti babal'isuu isaa kun gahee goonni guddaan neenqi guddichi jabaan Oromootaa Dr. Caalaa Waataa Darasoo nama hojjetedha. Akkasumallee yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti digirii jalqabaatiin gadaa inda Oromoo History, digirii lammaffaan gadaa inda Peace Study and also digirii sadaffaan PhD'dhaan gadaa inda Governance jechuudhaan nama gahee leencaa taphatedha. Walumaa galatti Dr. Caalaa Waataa uummata keessatti dhalate qofa osoo hin taane ilma Itoophiyaa guutuuti. Kanumaan osoo ta'ee jiru hojiileen akkanaa osoo hojjetu dhimmoota garaagaraa irratti ka'uudhaan egaa yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa kaafameen boodatti wantoota garaagaraa irratti haasawamaa tureera. Haa ta'uutii malee hojiin inni hojjetame hojii boonsaa fi bara kamiyyuu osoo inni hidhamuu dhiisiyyuu waan barbaade ta'eyyuu seenaadhaaf dhalootaaf wantoota garaagaraa hojjetee yuunivarsiitii keessatti awwaarri dhoqqee garaagaraa gara magariisummaatti nama jijjiiree fi yuunivarsiitii kan fakkeessedha. Uummata naannootiif illee uummata godina Gujii naannoo Bulee Horaa jiraatan
magaalaa keessatti ta'ee babbareedina garaagaraa kan hojjetedha. Kana qofaa mootii bireenchii bakka garaagaraatti banuudhaan Adoolatti, Nageelletti akkasumas yuunivarsiitii akka Oromoo Gujiidhaa fi xiqqoodha tokkattiin kun hin geettu jechuudhaan Adoolatti akka ijaarsisaa ture ni beekama. Galii kamiyyuu uummata ofiitiif waan dhaabatuuf galii baay'eedhaaf yuunivarsiitii qabsiisaa kan turedha. Haa ta'u malee hanqinoota baay'eetti ture jedhu. Hanqinoota turan keessaa yoo waliin ilaallu hanqinoota kana inni hojjetu osoo hin taane namatti sobaan akka isaa inni hojjenne isa immoo maanoo kan tuksiisan jechuudha. Akka fakkeenya hanqinootatti yoo ilaalle inni jalqabaa hojiiwwan hojjetaman kallattii kennuu inni gatii gadi bu'aa kan hojii hojjetaman hanqina tokko tokko kan qabanudha. Akka fakkeenyaatti muummee garaagaraa bakka garaagaraatti kan baname yoo jiru yoo ta'u kunis hanqina baajataatiin wal qabatee rakkoon faayinaansii akka ture dubbatamaa ture. Rakkoo hanqina konkolaataa ilaaluun bara konistiraaktorooti konkolaataa bituun akka rakkoo tokkotti ilaalame garuu qaama hidhatee bosona keessa socho'uun konkolaataa lama gubatee kan jiruu fi baay'ee waan dulloommateef rakkoo tajaajila furuuf jecha waan raawwatame dogongora jedhamus hawaasa yuunivarsiitichaa tajaajilutti jira. Konkolaataan fudhatamee ture suni birrii miliyoonota bacaan kan bitame yoo ta'u haa ta'u malee uummata tajaajiluuf kan inni biteetu karaan isaanillee yoo bitame uummata kana haga ammaatitti kan hafe tajaajilaa akka jiru asumaan akka hubattan. Konkolaataan abbaa qabeenya harka jirus ta'ee kan abbaa qabeenya qarshii ittiin liqeeffate tokkollee hin jiru. Kun oduu sobaa isarratti haasa'amaa jiruu fi amma haasa'amaa turedha. Inni arfaffaan Bulee Horaa Yuunivarsiitii Konsilaating Injiinaring Pilees barsiisonni mooraa Bulee Horaa Yuunivarsiitii banatan dogongora qabaachuu isaa. Fakkeenyaaf hojii konistiransii kana irratti gurmaa'ee kan hojjetaa ture barsiisota hedduu ta'ee adoo jiru manaajera ta'uu kan qabu hoogganaa yuunivarsiitii ta'uu qaba ture. Garuu haa ta'u malee dogongoratti achirratti hojjetamaa ture. Asirratti wanni beekamuu qabu seera qajeelfama pileesii kanarratti hundaa'ee barsiisota 60 kan ogeeyyotaa 20 galii yuunivarsiitichaatii fi 20 kan hooggantoota sadarkaan jiruuti. As keessatti pirezidaantiin persentii 3 qofa, vaayis pirezidaantiin persentii 2.4 sadarkummaa hanga hooggansa gadiitti kan falamaa ture. Kun yuunivarsiitii Bulee Horaa qofa osoo hin ta'in yuunivarsiitii hedduu keessa kan jirudha. Kanaafuu dhimma kanarratti yoo dogongora taateeyyuu itti kan gaafatamu Dr. Caalaa Waataa qofaa mootii yoo xiqqaate naannoo namoota 45 pileesii kanarratti hirmaateera waan taateef anas dabalatee jechuudhaan Dr. Taamiruu Waanolee dubbate. Kanaafuu uummanni Oromoo guutuun akkanaaf hubattan kan barbaadu Dr. Caalaan hamma fedhe dogongorri raawwii yoo jiraateeyyuu Bulee Horaa Yuunivarsiitii keessatti sirni barnootaa gadaa lafa qabsiisuu keessatti uummataa fi mootummaa wal quunnamsiisuu keessatti gahee guddoo nama taphateedha. Gaaffii qabeenyi biyya tanaa persentiin 67 ol harka eenyu jira? 27 hoo? 4.5 hoo? Eentu saamaa ture? Warreen saamaa turan sun maal ta'an? Eessa jiru? Egaa Dr. Caalaan ni saame jettaniiti mana hidhaatti kan darbattan mirga himatamuu dhabuu kan irraa mulqitan. Oromoon seenaaf dhimma Dr. Caalaa Waataa lafa naaf kaayaa. Horaa bulaa deebanaa. Sheer gochuun wal hubachiisa. Dr. Taamiruu Waanolee former Bulee Horaa Yuunivarsiitii Akaadamik Vaayis Pirezidaant. Soomaddii oduu kanaa barreessawwan kanaa Dr. Taamiruu Waanolee goota Oromoon qabu. Dr. Caalaa Waataa balleessa tokkollee hin qabu. Waan gujii ta'eef qofa miidhaan kun irra gayaa jira. Hattuun meeqa biyya kana keessa jira? Meeqa kontiroo naggaata jira? Meeqa caatii naggaata jira? Meeqatti simmintoo naggaata jira? Meeqa gujii gurgura jira? Doktor jedhaa wanni yaatu ammoo sababa feesbuukii isaa dhageetti qabuuf wal miiti. Waliin taanee laga ce'uu kanna walirratti duuluun hin baasu. Haqi dhugaan abbaan dhugaani baa Dr. Caalaa Waataa ni bayaa mana hidhaatii fi mana fincaanitti hafamu. Garuu kun cubbuudha. Namni nama hin qabne nama meeqa hidhamuu qaba? Taaddalaa Uddoo kan uummata gurguratee